Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamoota, jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeel Tuubii biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfina teessoo isaa Ariyaam irratti saafaa ta'u. Baga soomaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos torbee shanaffaa Dabra Zayitiitiin isin gahee nu gahe. Egaa akkuma beekamu torbeen kun torbeen shanaffaa sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos Dabra Zayit ekkul tsoom giddugaleessa soomaa Dabra Zayitii mukeen gaarreen ejersaan marfamtee argattu kan jedhuuf keessaatii qaba. Barnoota kana kutaa lamatti qoonnee kutaan jalqabaa waa'ee eenyutu baratama, waa'ee eenyutu dubbatama isa jedhu erga laalleetiin booda ekkul tsoomii immoo maaliif jedhama isa jedhu immoo kutaa lammaffaatiin waliitiin ni ilaalla. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan, akka nu duukaa buutan, chaanaalii keenyas sabiskiraayibii fi sheerii gootanii warreen kaaniifis akka dabarsitan keessumaati. Hir'ina qaraa tajaajila qooqa afaan Oromiffaa jiru guutuudhaaf jecha sagaleen kun sagaleen Waaqayyoo, dubbiin sagalee Waaqayyoo addunyaa mara akka qaqqabuudhaaf, namoota hunduma bira akka gahuudhaaf walii dabarsuun, sheer gochuun, sabiskiraayibii godhanii dhaggeeffachuun gahee keessan ta'a. Gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos nu gidduutti argamee akka nu barsiisu, akka nu gorsu, iccitii isaa akka nuuf ibsu, fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti torbeen shanaffaan sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos giddugaleessa soomii ekkul tsoom, walakkeessa tsoomii, walqixa tsoomii yookiin immoo Dabra Zayit mukeen gaara ejersaa yookiin immoo gaara ejersaa tabba ofirraa qabdu, tabba muka ejersaa ofirraa qabdu kan jedhu maqaa isaanii qaba. Guyyaa har'aa kana ka'umsi barnoota keenyaa dubbiin isaa, sagaleen isaa bal'aa yoo ta'u iyyuu raajotaan qulqullootaan kan dubbatame, keessumaayyuu guyyaa kana immoo kan yaadatamu waa'ee dhufaatii gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Isa kanaatiif qulqullichi Maatewos barootaan dura Wangeela Maatewos boqonnaa 24 irratti yaada tokko yookiin immoo gaaffii jiru waliitiin ni ilaalla. Innis akkana jedha: nutti himi kun yoom ta'a? ንገረን ይህ መቼ ይሆናል? ይህ መቼ ይከናወናል? ኑቲ ሂሚ ኩኒ ዮም ta'a? yoom raawwata? yoom xumurama? raawwiin addunyaa, guyyaan dhufaatii Waaqayyoo, barri dhumaa sun raajotaan raajame, abbooliidhaan himame. Qulqullichi Daawit barootaatiin dura faaruu 49 lakkoofsa 2 gubbaa irratti እግዚአብሔርስ ገሃዴ ይመጽእ ወአምላኪነሂ ኢያሬምም ኢሳት ይነድድ ቅድመሁ jechuudhaan Waaqayyoo ni callisu ni dhufa, Waaqayyoon hin callisu ni dhufa, ibiddisi fuuldura isaatti ni boba'a jechuudhaan qulqullichi Daawit raajonni hedduun waa'ee dhufaatii Waaqayyoo, waa'ee dhufuu Waaqayyoo bal'isaanii barreessanii raajanii dubbatanii jiru. Waaqayyoon ni dhufa gaafa jedhamu
Waaqayyoon akka namaatti hin dhufu. Waaqayyoon ni dhufa gaafa jedhamu Waaqayyoon bara lakkaatee hin dhufu. Waaqayyoon ni dhufa gaafa jedhamu halkan haa ta'u guyyaa haa ta'u bora, arfaasa haa ta'u birraa, waqtii inni dhufu ergamoonni samiillee beekuu hin danda'an. Yeroo baay'ee Fariisonnis waa'ee dhufaatii Waaqayyoo kana kallattii garaa garaatiin gaafataniiru. Guyyaan dhufaatii kee yoomidha? Waaqayyoon yoom dhufa jedhanii gaafa isaan gaafatan, Waaqayyoon eeguudhaan hin dhufu. Waaqayyo kan dhufu hojii gaarummaa hojjechuudhaan, galaa lubbuu keenyaa qopheeffachuudhaan, hojii amantaa hojjechuudhaan, firii buufachuudhaan, gaabbii galuudhaan, fooniif dhiiga gooftaa fudhachuudhaan malee Waaqayyoon akkuma namaa guyyaa fedhe hin dhufu. Waaqayyoon akkuma namaa dhaammatee hin dhufu. Isa kanaatiif egaa gaaffiin karaa garaa waa'ee dhufaatii Waaqayyoo irratti himamee dubbatamee ni jira. Keessumaa fikkaara Yesuus yookiin immoo dubbii Yesuus kan jedhamee himame irratti Waaqayyoon bara 1800 keessa ni dhufaa jedhameetu himama. Haa ta'u malee garuu waggaan tokko Waaqayyo biratti waggaa 1000, waggaan 1000 immoo Waaqayyo biratti guyyaa tokkodha waan ta'eedhaaf. Bara Nohii warreen turan Waaqayyoon ni dhufaa, badii keessanirraa deebi'aa, dhufaatiin Waaqayyoo isinitti ni ulfaata, cubbamoota qulqulloota irraa gargar baasee mirgaan kan fakkeeffamu qulqulloonni karaa mirgaa, cubbamoonni immoo karaa bitaa dhaabatu jedhamee akkuma himame bara Loox gochaan namootaa, yakki namootaa, cubbuun namootaa, balleessaan namootaa, yakki namootaa waan baay'ateef Waaqayyoon badii isaanii akka dhiisan karaa Nohii fi karaa Abrahaamiin jecha isaa sagalee isaa yoo dubbatu iyyuu isaanis bara Waaqayyoon ni dhufa jedhamee itti eegame sana bakka lamatti qooduudhaan, bakka lamatti hiruudhaan waggaa amma kanaaf hojii foon keenyaa, sagaagalaaf, machiidhaaf, waan garaa garaatiif, waggaa amma kana immoo gaabbiidhaaf gara Waaqayyootti deebi'uudhaaf jechuudhaan bara qooddatanii, bara hiratanii, bara gimmaasha isaanii, walakkeessa bara isaanii sagaagalaaf hojii fooniitiif, walakkeessa jireenya isaanii immoo yaada garaa garaatiif qooddatanii kaa'anii jiru. Haa ta'u malee garuu dhufaatiin Waaqayyoo akka isaanitti eegan otoo hin ta'in, dhufaatiin Waaqayyoo akka namoonni itti dubbatan otoo hin ta'in, guyyaan isaa tokkollee hin beekamu. Yeroo sanas akka irraa deebi'aniif yoo itti himamu iyyuu Waaqayyoon karaa abbaa keenya qulqullicha Musee fi Nohii fi Abrahaamin yoo itti himu iyyuu isaan garuu badii kanarraati, yakka kanarraa deebi'uurra yaada foonii duukaa bu'anii hojii foonii hojjechuu filatanii jedha. Egaa ammas bartoonni gooftaa keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos guyyaa dhufaatii isaa kana barbaadanii, guyyaa dhufaatii isaa kana dhufuudhaaf mallattoo inni argisiisu maalidha? Yoom dhufta jedhanii gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosiitiin guyyaa kana ture kan isaan itti gaafatan. Waaqayyoon ni dhufa jedhamee kan inni eegamu yoom haa ta'u, bara kam haa ta'u, bona haa ta'u, arfaasa haa ta'u, birraa haa ta'u, ganna haa ta'u, guyyaan isaa hin beekamu. Garuu Waaqayyoon ni dhufa, hin callisu. Turuu danda'a garuu Waaqayyoon ni dhufa. Guyyaan isaa hin beekamu, Waaqayyo garuu ni dhufa. Gooftaan keenyas qorichi keenya Iyesuus Kiristoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 kaasnee gaafa ilaallu isaanis gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos gaara Dabra Zayit otoo inni taa'ee jiru nutti himi. Kun yoom ta'a?
haalli dhufaatii kee fi xumurri biyya lafaa yookiin immoo barri xumuraa mallattoon isaa maalidha jechuudhaan gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin gaafatanii nutti himi. Barri dhufaa mallattoon isaa guyyaan dhufaatii kee maalidha? Maaliin beekuu dandeenya? Maaliin beekuu dandeenya? Maaliin jalaa bahuu dandeenya? Maatiiwwan Waaqayyoo amma bara kana keessa guyyaa dhufaatii Waaqayyoo dubbachuu otoo hin ta'in guyyaa dhufaatii Waaqayyootiif kan namaaf ta'u galaa lubbuu qopheeffatanii deddeebi'uun barbaachisaadha. Hojii amantaa hojjechuun barbaachisaadha. Gaabbii galuun barbaachisaadha. Fooniif dhiiga gooftaa fudhachuun barbaachisaadha. Gaarii hojjennee argamuun barbaachisaadha. Nutti himi guyyaa dhufaatii kee. Mallattoon isaa maalidha? Guyyaan sun yoomidha kan jedhu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos qofaa isaa gaara Dabra Zayit yookiin immoo muka tabba gaaraa muka ejersaa of keessaatii of immoo ofirraatii qabdu yookiin immoo gaarreen muka ejersaa of keessaa qabdu jechuudha Dabra Zayit. Yeroo kana gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkana jedheeni eenyullee akka isin hin dogongorsine of eeggadhaa. Eenyullee akka isin hin dogongorsine bara sana keessa yeroo sana keessa waqtii sana keessa baay'oliin isaanii maqaa kootiin ni dhufu, hedduu isaaniis ni gongorsu, warra filamellee amma dogongorsuutti qaqqabu jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos jecha kana dubbatee jira. Hedduun isaanii ani Kiristoos jedhanii maqaa kootiin ni dhufu, hedduu isaaniis immoo ni dogongorsu. Sagalee waraanaa oduu waraanaas ni dhageessu. Kunis immoo ta'uudhaaf dirqamadha. Of eeggadhaa, hin nayinaa. Haa ta'u malee garuu kun barri xumura isaa ammayyuu hin beekamne. Uummanni uummata irratti ni ka'a. Mootummaan mootummaa irratti ni ka'a. Sochii lafaa fi raafama lamaa bakkeewwan tokko tokkotti ni ta'a. Kun hundumtuu guyyaa dhufaatii isaatiif ciniinsuu isa jalqabaati jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos dubbatee jira. Inni biraan dabarsanii dhiphinaa fi rakkoodhaaf isin kennu, isin ajjeesu, waa'ee maqaa kootiif warra ahzaabota biratti, warra hin amanne biratti kan jibbamtan ni taatu. Yeroo sana hedduun isaanii dogongoru, walii isaaniis dabarsanii of kennu, walii isaaniis wal jibbu. Raajonni sobdoonni baay'een isaanii ni ka'u, baay'een isaaniis ni dogongorsu. Baay'ina hojii badaarraatiin kan ka'e jaalalli namoota baay'ee ni qorriti, hanga dhumaatti kan cime inni garuu ni fayyaa jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa dhufaatii isaa, mallattoo dhufaatii isaatiif isaan kun ciniinsuu isa jalqabaati, dhufaatii Waaqayyootiif guyyaa isa jalqabaati jechuudhaan akeekkachiisa kana gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos akeekkachiise. Maatiiwwan Waaqayyoo mootummaan mootummaa waliitiin, biyyi biyya waliitiin, ollaan ollaa waliitiin, firri fira waliitiin, hiriyaan hiriyaa waliitiin, obboleessa obboleessa waliitiin, obboleettiin obboleettii waliitiin, abbaan warraa haadha walaa waliitiin, haati warraa ijoollee ishee waliitiin, abbaan warraa ijoollee isaa waliitiin jaalalaan deddeebi'aa jira. Tajaajilaan tajaajilaaf jaalala qabaa. Lubni lubaaf jaalala qabaa laata? Daaqoniin daaqoniidhaaf tajaajila qabaa laata? Jaalala qabaa laata? Firri fira jaalachaa jira laata? Biyyi biyya jaalachaa jira laata? Namoonni namoota jaalachaa jiru laata? Keessumaa bara kana keessa ati iddoo kanaatiin haa ba'i, ati iddoo kanaatiin haa gadhiisi, bakki kun hankootidha, bakki kun immoo hankee miti
kana gadhiisinaa ba'i jechuudhaan baratti namoonni